Yes or no question. At opinion bakbuut mo Oromoo bakbuuta. Maal jechuudha kun? Khallamaan keessa fila party philosophisaa gargara kree fudhatte imta talleen tataan jechuun fakkeenyaa fi fakkeenyaa fi akkamitti exclusive ta'a? Ya reef amma katettetti party sana akka partiitti waan keessan qopheeffatanii uummata gurgurtan. Bakka bu'ummaa jechuun maal jechuudha isiin adeemsite? Bakka bu'ummaa jechuun nama uummati filate bakka fi buufati. Isaan ammoo uummati san hin filan. Jechuun ODP bakka buutama Oromoo maal gaafattare kan? Jechuun kiyyini kan keessaa taa'ame. Maal jechuudha? Gize dua asirratti follow up question dhibii waan qabu fakkeenyaaf atini yoo dhimmi wanni dhimma Oromoo laallata gize react gootu kan comment gootu dhaga'een beeku. Maal jechuudha? Jechuun kiyyin fakkeenya gize Oromoo keessa lafa Oromoo keessatti namni du'ee waa miidhamanii waa ta'anii aggressively gize atini qortee barreessitee waan kan mormit fan argeen yoo ammoo qondaalii mootummaa tokko gize duu saayidii qabattee waan barreessitu waan argeen Facebook tan follow tolchi fakkeenya kaasuu danda'a. Yeroo pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Abbaa Shimallis Abdiisaa Harmaa waa dubbatanii pirezidaantii likk naachoo itti afaan Itoophiyaa kanaa waa qortee turte. Gize dubbii wayaa balamu simee rakkaatelle gize difan dugootin dhageenya irda deebiin muummichi ministeera Abiy Ahmadis namoota gargaara ODP keessa gize atini jaalowwan kan keewwanne ittiin dhageenya. Rakkoo ammoo naannoo Oromiyaa fuula gargaaraa taate fakkeenyaaf gujii of nam dhibbaa afurii wayidduu jira taksii reaakti gootin dhageenye gareen adda addaa uummata Oromoo irraa tarraaf jechootin barbaachisu kabar wayyaaneetu hin jedhamne jedhanii dhageenya takka reaaktiin goon kanaaf uummata Oromoo moo ODP jedhees gaafa. Amma bakka sanitti addaan baasanii dubbii ilaaluun achi keessa beeku wajjira. Daba jira. Akkas ilaalanii Oromoo moo eenyuun jedhan. ODP wanneen kun akka yaadatitti wanni inni qabatee deemu akka nama nuttis akka immoo barreeffamee lafa jiruttis uummata Oromootiif maaliin godhaa akkamittiin godhaa ka jedhee qabatee jiru. ODP bakka bu'uu jechuun miseensa ODP ta'uu jechuun totally Oromoo dhiisuudha ka jedhee yaaduu jiraatu kun cubbuu jechuudha daba. Gaafa dhumaati Oromoon nu filatettanii yaaddu akkamitti ilaaltu? Abdii qabdu guutuu jechuun filannoo 2020 injifannettanii full confidence taatu. Maal jechuudha gaafiin akkana? Gaafiin akkanaa bee ofiifu nu filatettanii yaaddu jechuun maal jechuudha? Nu filatu inni akkamitti itti deemu? Nu filatu inni kayaannu? Sagantaa maa bafan? Eega nu filatu inni kayaannu maaliif yaani qophii filannoo goonu? Jechuun sun bar jalqabumarraa akka yaadamni isaa dogoggora yaadamni akkana nu filataa himmoonnaa nu qofa miti bar namummaa wadhaa na filataa jedhetti dorgomu nu qofa doon ta'in namummaan beeziin isaa Oromoo keessa illee ta'in gaafa sagantaa isaa baasee dhaqu akkas nummoo Oromoodhaaf wanni nu qabannee jiru agammaatittis hanqina qabnu wajjinu rakkina dogoggora uumne wajjinu laallee wanni nu Oromoof goon Oromoon san laalee waan ammas harka qabnu Oromoon laalee itti mannee namuu wajjinuu dorgomne himmoonnee qabsoo goon.